Shalom shalom nagaan siniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u gargaaramee eegamee yeroo fi sa'aatii kana ga'een jira waaqayyoof galanni haa ta'u nagaan siniif haa ta'u daawwattoota hordoftoota Taaddaluu yuutuubar akkam naaf turtu nagaa keessanii ani nagaa kooti baga eegamtanii gargaaramtanii sa'aatii kana geessanii egaa geessi ta'een dhufee jira. Nagaan siniif haa ta'u jechuun fedha ammas irra deebi'ee jechuudha. Egaa haala hundumaa keessatti baga gargaaramtanii sa'aatii fi yeroo kana geessanii hordoftoonni Taaddaluu yuutuubar chaanaal egaa akkam naaf turtu jechuun barbaada. Egaa keessummaa gaaffii fi gaafatamtuu taanee dhiyaannee jirra baga nagaan na eegdan jechuun barbaada maqaa waaqayyootiin nagaan siniif haa ta'u ammas nagaa irra deebisanii gaafadha nagaan daangaa hin qabu yaa'ellee hin dhumu jechuudha nagaan siniif haa ta'u gara gaaffiif deebitti osoo hin deemiin dursa gara hordoftoonni Taaddaluu warra Taaddaluu duukaa jirtanii gara meetii tuub chaanaalitti asumaan warri maatinaaf hin taane maatinaa taatanii na wajjin ta'uu na hordofuu hin dagatiinas hin jedha maatinaa ta'a. Egaa ittaansuudhaan amma gaaffiif deebitti deemuuf jirra gaaffii fi deebii dhaafa egaa hanga danda'ee nan deebisadhee yaalaa jira. Eshi egaa gaaffiif deebii keessaniif galatooma jechuun barbaada haadha chaanaalii kanaa kan taatan madaam Taaddaluu tuub gaaffiif deebiin kun egaa jalqaba irratti maalummaa kee ibsi jedha maalummaa kee ibsi jechuun egaa akkanatti fakkaatutti maqaadhuma keenyatti fakkaata maalummaan koo ibsuudhaaf meetiin akkuma argitu magaaladha kanumadha maqaa koo ibsuudhaaf meetiin jedhama yookaan meetii tuub jedhee kan chaanaaliin koo meetii tuub jedhee jira meetii naan jettanii jechuudha bakki dhalootaa koo hamburraa lafa sa'a takka miilaan akkas deemsisa awwaaroo jechuudhaan awwaaroorraan miilaan akkas deemsa konkolaataan iiziidha baay'ee kanaafi dhalattuu Ambootii ganda qotee bulaa keessa kan hin dhaladhe jechuudha akkasidha. Akkasitti of ibseen jira ammaaf eessa jirta kan jedhuuf ammaaf magaalaa gudditti Joordaan keessa jira Amaan keessa jechuudha kan hin jiraadhu ammaaf Amaan keessa teessoon koo egaa Taaddaluu keessummaa taanee jiraachaa jirra egaa yookaan immoo Washington Ameerikaa jennu jireenyaan achi jennu laata maaliif bakka jiraatantu jireenya jedhe Oromoon inni Ameerikaas jiraatu inni Itoophiyaas jiraatu eessa jiraatu jireenya jiraata kanaaf Amaan keessan jiraadha jechuudha. Egaa mudannoo qabaattee mudannoo kee ibsinaan jettee jirti mudannoo ani qabu hedduudha isaa keessaa muraasa nan haasa'a mudannoo koo an dhiyeenyaatti ta'e illee hin beekne mudannoo egaa hin beeku yoo mudannoo koo keessaa kan hin biyya Arabaatti irraanfanne keessaa siliindarii jechuudha isa kana gabaabaa waan ta'eef jechuudha sa'a gabaabaa hojjechuuf waan ansiif dhufeefi isaan kan dheeraadha mudannoo koo keessaa gaazii jechuudha biyaansii cufeera hanga dandeettii koo cufeen ture egaa keessa isaatiitti boba'aa jiran cufamne egaa gaaziin kun immoo gosa qabaa jechuudha dhugaa dubbachuuf mana nama tokkotti yoo tokko hargitan mana nama tokkotti tokko hargitu wal adda jechuudha akkasumallee gaazii kana lakkaan cufeera amma kootitti gubbaadhuma isaarraan yaaduma naannesse malee asechee tuqee hin cufne kaza gaafa kana idaa kana ni gaazii kana hin cufne mana nyaataa immoo isaan sagal seenu waan ta'eef egaa dhaqee reefuun guyyaa 3 ta'a mudannoo beeruutti mudannoon kun kenna muddate sana booddee gaafa dhufanii ilaalan gaaziin keessaa boba'aa jira gubbaarraa garuu zim jedhee qannafame malee hin dhaamne aan amma dandeettii koo cufeera homaa gochuu hin dandeenye kutaa keessaa koottu naan jedhanii hojiin hin baay'atu hojii biyaan sa'aatii tokko faan hojjedha ture kutaadhuma keessan taa'aa oola
sababa sanaaf narrifadhe kottu dafee naan jedhanii dhaqee reefuun guyyaa 3dha isayyuu niitii miti namtichadha. Sana booddee kottu naan jedhanii meete jedhu yeroo baay'ee garuu giftiidha maqaan kiyya achitti waan si ajaa'ibu giftiidha. Giftii jechuun immoo afaan keenyaan kennaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf maqaan koo hangan galutti giftiidhaan kan isaa yeroo baay'ee na waaman jechuudha. Kennaa rabbiiti afaan keenyaan eegamu. Akkasumatti na waamee maayinni kun naan jedhe gaaziin akkamitti cufama akkasitti cufama naan jedhe siliindarii jechuudha. Chinna rifadhe natti waan ta'eef ani gaa hiyya isaanii sanaa ittiin barre akka ammaa kana miti osoo amma ta'e uyyoo sadhanii waan natti fakkaatu baay'ee waan ta'eef akkasitti cufama qarshii qofa bakka naan jedhe. Gaafa kana nan boo'e kutaa keessa galee daqiiqatan haaraa waan ta'eef mudannoo koo keessaa isa kanan irraanfadhu. Sana booddee maaliif akkas goota jettee dhuftee niitittiin na laaltee yoo na laaltu bu'aan jira. Imboo hin baqqaa dhiisinaan jettee haa hin cufamne akkasitti cufuu qabda asii sirriitti qabdee cufuu qabda naan jettee guyyaa sana qofa bakka uumaa natti agarsiisne. Sana booddee dhugaa dubbachuuf afaan illee na rakkifne ingiliffa ture na rakkisne afaan takka iyyuu na rakkisne ana isa kana guyyaa takkitti kanaan wanta sana qofatti lolameera kana caala lolamne dhugaa dubbachuufi. Sana booddeellee natti dhiiste kan suuqii deemtullee kan waa hundumaa hojjetullee ana ture jechuudha. Baay'ee waan tokko natti agarsiisnaan dafeen qabadha. Garuu mudannoo koo gaafa sanaan rifachiise isa kana irraanfadhu na aarsallee jechuudha. Yeroo yaadadhu na aarsa. Maaliif akka namni ifatu akkasitti hin jaallanne jechuun baay'ee waan ta'iyyee jedheef na rifadhe jechuudha. Bakka waan baay'ee yameef na rifachiisee hin boo'ee isa kana irraanfadhu jechuudha. Isa kanadha. Mudannoon isa kana fakkaata. Gaaffii sadaffaanii addunyaa kanarratti maal filatta yookaan maal jaallatta yookaan immoo maal jibbita? Gaaffii kanaaf addunyaa kanarratti wanti ani jaalladhu ani faarfannaan jaalladha waa hundumarra. Bara koo jireenya koo guutuu oduun akkuma jiru kanatti Kiristoos duukaa bu'e akkanumatti oduun cubbuu keessa hin gatamiin akkuma nama sodaadhu kanatti sodaa Waaqayyoo qabaadhee lafa kanarraa dhabamee natti tola. Ammallee Waaqayyoon akka jireenya koo hundumaatti na wajjin ta'uu nan filadha. Hawwii koo isa guddaa keessaa isa kana jalqaba garuu faarfachuun jaalladha. Ittaansee wanti ani jaalladhu namoota gargaaruu nan jaalladha. Maaliif namoota gargaaruu jechuun atiyyuu wanta waa qabaattee namniyyuu akka ati gargaartu gara kee dhufuu jechuun waan guddaadha. Namoota gargaaruu nan jaalladha. Amala akkasiiti jechuudha amala ani qabu keessaa. Wantan jibbu keessaa nama hamatuu fi nama hidhimicciiruun jaalladhu. Dhugaa dubbachuuf isaan kan akkan jibbumaan jibbu ani jechuudha. Qixxuma seexanicha tallaala. Namni tokko amala isaanii keessatti duukaa keellee yoo atillee duukaa deemtee yookaan immoo ati xiqquma luka kee biraa fudhattee deemtee waa hedduu siin jedhu milikkita garaagaraa argita jechuudha. Ija isaan irratti illee nan beeka. Isaan kanan jaalladhu ani jechuudha. Safara isaaniillee faanallee taa'uun natti hin tolu. Nama hamatu jechuudha. Nama hamachuu jechuun foon nama cirtee nyaachuu jechuudha. Isaan kanan jaalladhu. Kallattumaan jechuudha. Waan tokko dubbachuu jechuun kallattiidhaan nama dubbatutu natti tola wanta hin jaalladhu. Isaan jibbu nama hamachuu sobuun jaalladhu. Isaan kana keessaa qooda siin qabu jechuudhaani. Kanaaf addunyaa kanarraa isaan kan hin jaalladhu faarfannaa fi kennaa nama gargaaruu fi nama wajjin ta'uu nan jaalladha. Nama faana walii galtee nan jaalladha jechuudha. Kan hin jibbu nama jibbu nama hamachuu isaan kana keessaa qooda hin qabu. Qamman qabeenya kootii nama gargaaruun filannoo kootii jechuudha. Kanaaf jireenya koo guutuutti Waaqayyoon akka akkasitti na milkeessu abdii guutuun qaba. Kana fakkaata jechuudha. Gaaffii afraffaanii jaalallee qabdaa yookaan abbaa manaa qabdaa jette Taaddaluu ganaa ati na barbaaduun kee wanta noolledha. Egaa akka ati na barbaadda sumaan ergaa koof dhaamsa kooti. Akkasidhaan siin jedhaa gaaffiif deebii isa kanaafi adaraan siin jechuu barbaada kennu asumaan labsiidha. Labsii dabarsaan jira. Akkasigaa yaa Taaddaluu kiyya. Waa hundaafuu gaaffii fi deebii keetiif ni beekaa egaa beektaa akka bartuun barbaada ijoollee 5 qaba abbaa manaan qaba jechuudha. Gaaffiif keef asumaanan akkasittiin hojjedhee jira jechuudha. Kata kanaan siin jedha Taaddaluu. Okay.
yuutubarii kanarraa maal fayyadde yuutubarii kana faayidaa isaa moo miidhaa isaatu caalaa? yuutubariin kun miidhaas qaba faayidaas qaba. faayidaan isaa akkuma beekamu namoota faana wal si ganaanya, namoota faana wal si barsiisa, namoota waa beekan irraa babbaratta, wanta tokko waa hundumaa irraa hubatta dhugaa dubbachuu fi kana faayidaan isaa inni ijoo ta'e. garuu baay'ee dadhabbii kan nama kaffalchiisuu fi hedduu kan nama cinqudha jechuudha. maaliif baay'ee kan nama rakkisudha. kanaaf egaa akkaataa kanaan baay'ee nama jeeqa, dhugaa dubbachuuf nama jeeqa. haa ta'u malee faayidaan isaa isa kana yoo ta'u, miidhaan isaa tokko akka durii ta'ullee dhiisuu ni dandeessa. sababa isaatiif ati kan ooltu isa kana toora kanarra malee toora kaleessa nama tokko dubbisaa jirtu yoo ta'e har'a immoo gara yuutubarii kanaa erga hojjechuu eegaleerlee fakkeenya ofoon fudhadhee akkan kaleessa nama dubbisatti nama dubbisaa hin jiru. akkan kaleessa haasa'utti nama faana haasa'aa hin jiru. karaa toora koo miseejarii mootuu wasaap minaan hin jiru jechuudha. nama faana haasa'aa hin jiru. inni kun namoonni immoo maaf siin jedhanii jijjiiramtee koortii waan garaagaraa jedhu. inni rakkoo hin qabu. isa kooruu koo anatu of beekaa, dhiisuu koo sanatu of beekaa. haa ta'u malee maatii kee kafaanallee xiqqoo akka durii haasa'uu dhiisuu dandeessa. miidhaa qaba jechuunis ni ulfaata. garuu faayidaan isaa ittuma deemaa jirra, wajjumaan kan laalludha. irra caalaan isaa faayidaan isaa barnoota namarraa fudhachuu fi atillee barnoota dabarsachuun faayidaa qaba jechuudha. guutummaan isaa isa kanadha. kanaaf akkaataa kanaan gama kiyyaan kana fakkaata. egaa waaqayyo haala hundumaa keessatti nama milkaa'u nu haa taasisu. yuutubariin faayidaa qaba. asuma deebinee immoo gara kanaatti yoo deebinu biyyaansi akkanatti fakkaatutti yuutubarii nama laallee bantammoo ofiin bantan kan jedhuu fi yuutubarii nama laalee hin banne akkuma carraa dhugaa dubbachuuf yuutubarii uumaan qabaan waan nam ta'e hin beeku zanziim jedhee uumaan jechuudha. faarfannaa tokko irratti gadhiisaa jedheen bakka yuutubarii kiyya dhaqeen qoymee jedheen jalqaba garuu namoota nan hordofa chaayinaal hojjetan kana nan hordofa nan laala. tarii namni tokko waan marge irratti gadhiisa, waanuma gatii hin qabne illee namoonni irratti gadhiisan jiru. maaliif isaan kun yoo hanga kan hojjetu ani immoo irra caalaa hojjechuu nan qaba kan hin jedhu tokkoon keessa kootitti nan laala. kanaaf nama laalee sun abalu banatee dhumaafan banadhe sun ta'in wanta keessa koo jiru tokko hanga dandeettii koo kan hanga wallaalummaa koos yoon dubbadhe na of galchaa jechuun barbaada. kanaaf nama laalee hin bananne garuu akkuma tasaa baneen waan akkamitti akkanitti fufellee na ajaa'ibe. dhugaa dubbachuuf ani akkuma qoosaa wayiitti hin bane, qoosaadhumaafan bane maaltu akka na bansiise illee hin beeku. tasumaan bane gafan dhufee jidduu ga'u garuu baay'ee baqa galeera waan ta'eef ittuun jabaachaa dhufe jechuudha. ani akkuma tasaan bane yuutubarii jechuun danda'a akkasii jechuudha. egaa ittaansuudhaan immoo wantan irraanfadheen qabaa dhiifama guddaa jechuun barbaada. hordoftoonni Taaddaluu yuutubar chaanaalii sheer gochuun laayik gochuun yaada keessan kaa'u hin dagatiina. kun waagaa siin kaffalchiise jechuu miti, kun baay'ee iizii salphaadha. kanaaf akkaataa kanaan gaaffii fi deebii kana itti gaafatamnee jirra. hordoftoota Taaddaluu yuutubarii yaada keessan barreessuu hin dagatiina. siniinan jedhaa baay'een sin jaaladhaa, baay'een sin kabajaa. waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisuu naaf eebbifamaa turtii gaarii siniif haa ta'u. daawwattoota Taaddaluu yuutubar chaanaalii haala hundumaa keessattiin egaa waaqayyoon nu milkeessu hunduma keenya iyyuuti. milkaa'uun isa akka jiran siniin jedha. yaada keessan barreessuu hin dagatiina. baay'een sin jaaladhaa, baay'een sin kabajaa. egaa turtii gaarii siniif haa ta'u. egaa Taaddaluu akkaataa kanaan gaaffiif deebii kee irrattiin hirmaadhee jira kenoo sin jedha. eebbifamii baraaf jireenya kee waaqayyo eebbisu. egaa akkaataa kanaan yaada keessan immoo daawwattoonni keessii kaa'uu danda'u waan ta'eef guyyaa gaarii siniif haa ta'u. nagaan naa tura.